namni tokko salaatuuf salaata dursa maaltu agartee maal guutuu qaba wanni inni agartee argamsiisuu qabu maa inni jennee ilaalla. Salaata dura sharxiin salaataa maal fa'a jechuu. Sharxiin salaataa 9. Shuruudni salaataa 9. Inni dura kamataa ta'e islaamummaa. Kaafirri osoo salaatee salaan isaa qeebaltii hin qabu jechuu. Kanaafuu salaanni namni salaatiin tokko salaatu tokko muslima ta'uun isaa agartee isarratti dirqama. Muslima ta'uun isarratti dirqama. Kaafirri yoo salaate salaan isaa sirrii hin ta'u jechuu. Kanaafuu yaa obboleewwan islaamaa rabbiin kenna subhaanahu wa ta'aalaa warra muslima ta'ee salaata isaa salaatee salaanni isaa qeebalamtuu ta'ee rabbi nu haa taasisu. Kun ka duraa yoo ta'u inni lammaffaa ammoo agartee sammuun isaa yookaan ammoo aqliin isaa ka seeraan dalagu ta'uu qaba. Maraataa kan hin ta'in jechuu. Maraataan osoo hin salaate jedhee ka'ee salaate waan dalagu hin beeku. Niyyaanuu hin jirtu yoo aslan. Silaafuu qajeelchee salaachuu hin danda'u. Wanni jedhamu as keessatti wanni salaatamu agartee waan hin guutamneef isaaf aqliin isaa sirriitti agartee ka dalagu ta'uu qaba. Kanaafuu aqliin yookaan ammoo sammuun ka seeraan dalagu ta'uu qabuun isaa isa lammaffaa ta'a jechuu. Inni sadaffaa ka at-tamyiz ka waa wajjaan baafate ta'uu qaba. Ka daa'imummaan irraa baate. Daa'ima kan ta'in daa'imni fakkiif yoo kalaallu taate daa'imni waggaa 2 waggaa 3 osoo haa salaatu jenne mumkin nafa isaatiin hin socho'u mumkin agartee waan tokko hin dalagaa garuu qajeelchee salaata waan hin salaanneef at-tamyiz yookaan ammoo ka waa wajjaan baafate ta'uu qaba jechuu. Kanaafuu inni kun sadaffaa yoo ta'u afraffaan qaamni qulqulluu ka ta'e ta'uu qaba. Qaamni ka qulqulluu ta'e yookaan ammoo agartee raf'ul hadath ka jennuun jechuu. Raf'ul hadath ka jennuun jechuun qaamni isaa ka qulqulluu ta'e jechuun kun akkamin tokkoffaan janaabaa yookaan ammoo dubartii yoo taate janaabaallee haa ta'u ammas dhiiga ji'aa yookaan ammoo dhiiga deettii dubartii deettii takka irraa qulqullooyte ta'uu qabdi jechuu. Yoo kana boodas ammas ka wuduuni jiraate ta'uu qaba. Wuduuni barbaachisaa salaata keessatti. Kanaafuu agartee wanni kun xahaaraan guutuun yoo hin jiraatin salaanni sirrii hin ta'u jechuu. Salaanni sirrii hin ta'u. Kanaafuu wudu'aa fi agartee ka isa dura oolsu hunda isaatu irraa inni argamuu barbaachisaa haala amma jenne kanaan jechuu. Inni afraffaa yoo ta'u shanaffaan najaasaan yookaan ammoo najisni qaamarra ta'e huccuu irra ta'e bakka irratti salaatu irra ta'e jiraachuu hin qabu. Najisni ka isa tuqe ta'uu hin qabu jechuu. Qaama isaa haa ta'u huccuu isaa haa ta'u bakka itti salaatu haa ta'u. Najisarraa ka qulqulluu ta'e ta'uu qaba. Laala amma bakka kanatti inni shanaffaan kunii fi afraffaan akka walitti nu harkaa hin duune. Inni afraffaa agartee wudu'a fi wanni isa dura jiru yoo jiraate jechuun yoo agartee janaabaan jiraate yookaan ammoo dubartiin dhiigni itti jiru yoo jiraate dhiiga ji'aa haa ta'u dhiiga deettii haa ta'u irraa ka qulqulluu itti ta'uu qabdi. Garuu kuni shanaffaan kuni najisni ka tuqe ta'uu hin qabu. Osoo uduumaa qabaate najisni agartee yoo qaama isaa irra jiraate yookaan ammoo uffata isaa irra jiraate salaan isaa sirrii waan hin taaneef agartee najisa ofirraa kaasuu barbaachisa. Jahaffaan awraa sattaruu barbaachisa. Awraa sattaruu barbaachisa. Kana insha Allah akkaataa isaa kutaa addaatitti bal'ifnee ka dhiiraaf ka dubartii addatti ilaalla. Inni torbaffaan salaanni salaata kun yeroon isaa ka seene ta'uu qaba. Fakkiif salaata agartee subii salaata masalan zuhurii haa jennu subii irratti salaata jedhee osoo ka'e salaanni isaa sirriin ta'u yeroon isaa hin seenne akka kana jechuudha. Yeroon salaatamuu sun ka seene ta'uu qaba. Inni agartee 8ffaa kara qibraa garagaruu qaba. Kara qiblaa irraa garagalee yoo salaate hin ta'u. 9ffaa fi inni dhumaa agartee niyyaan jiraachuu qaba. Niyyaan ammoo bakkeen isaa onneedha. Inni isaan 9 kun kanneen fakkaatanii gabaabinnaan rabbiin waa waffaqu. Hadaa wallahu a'lam. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي وهو المانع. نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي
مرضاة عظيم